warri OBN dha qeeqa ummata kan biyya keessaa fi alaatti roobe viidiyoo caffeeraamis dhageeffatanii kaasanii jiran simannaa Dr. Angaasaa maal jedhee hawwatasani warri jarri OBN dha kaasee jira. Good job caffeeraamis, good job. Dhagayso kaasanii jiranii private dhiifama nagaafatanii public irratti banii dhiifama gaafachuudhaaf ta'an yoon gaafanne addan dhaam public irratti banii akka duraan maxxansanitti warri OBN dha dhiifama gaafachuudhaaf ta'an. Dhagaa jirtu dhiibbaa nama Oromoo gandaan qoodaa ture, nama Oromoo hayyoota Oromoo abaaraa ture OBN maxxansuun yakka. Ammaaf postii san kaasanii jiran deema laala deemaati laala OBN kaasanii jiran sigala kaasanii jiran garuu asbaanii akkuma san barreessetti yoo miidiyaa sabaatan yoo miidiyaa Oromoo dhaatan yoo miidiyaa tokkummaa Oromootti amanutan OBN waan maxxansan aktivistii Oromoo dha beekamaa Dr. Marreetu Galajiriya maxxansan postii kaasanii jiran postii kaasuun qoftiin gaadhaa miti warra OBN dha postii kaasanii jiran viidiyoodhaas kaasanii jiran asbaanii ummata Oromoo dha guutuu dhiifama gaafachuu qaban. Nama Oromoo diigaa ture, nama Oromoo qoodaa ture. Median and media Oromoti finju OBN Oromia Broadcasting Marren chokode matansun kuryak wan sera media datin alati median ummata fi wuliqaba addan basu median ummata isa mata wuliqaba tokko arrase tokko gidin qabu nama kana activist yani Median OBN maxxansuun yakka saanii fudhatan badii tahuu beekan postii san kaasanii jiran galatoomaadhaa jennaan viidiyoo kiyya dhageeffattanii postii dogoggoraan postii gootan nama Oromoo daanqoodu miidiyaatti postii godhuu keessan dogoggora tahuu beektanii kaasuu keessaniif galatooma garuu this is not enough. Itiksi miidiyaa tokko qabaachuu qabu hin eeggan abdii fiixee dhaatii fi warri waan kana irratti hojjete fayyaada abdii fiixee dhaatii fi mucaa amma misootatti itti gaafatamaa OBN kana warri irratti dilaydan galatoomaa fayyaada wanni kun shiraa akkamitti miidiyaan post godhee warri irra gargaartan yaadaan na deeggartan viidiyoo kiyya komii kiyya gargaartan hedduu galatooma kana bakka hundaa nama qabaachuun gaarii laal bakka hundaa nama qabaachuun gaarii ijoollee kolkolee maallaqa bitanii OBN keessa media OBN maqaabilleessan OBN akka OBN itti as bahee ummata Oromoo dha dhiifama naa godha nuti media keessani nuti media ummataati nuti sagalee ummataati wanni goone sun dogoggora badii nama Oromoo daanqoodu post godhuun keenya badii nama Oromoo diigu activistii jennee yaamuun keenya badii nuti media sabaati sagalee sabaati kana godhuu nurraan eeggamu ummata keenya dhiifama nu godhaa immediately asbaa gaafadha postii qofti kaasuun qoftiin gaadhaa miti. No, I'm not going to stop for that. I'm not going to stop for that. So you need to apologize. You need to apologize immediately.